lattuu jechuudha soqolattuu kan wanna takkarraan gorre. Amma mee maal jettee raawwattee nama ishiitti bilbilchiiste be. Ishiitti nama bilbilchiiste jechuudha. Otuma ishiin as jirtu guyyaa tokko samoonuma sana da'ee guyyaa shanaffaa koomuu waan ta'e otoo ishiin as jirtu irratti bilbilchiiste. Eenyu barbaadna ishiin barbaada. Niititti maqaa dhaanii raatanii ishiin barbaada. Eenyu maqaa isaa dhaanii raawwatanii inni eessa dhaqee isa barbaanne. Ilaa waanuma ajaa'ibaa kana ka. Waanuma ajaa'ibaa kana jechuudha. Ammas gaafa sana akka carraa ta'ee raawwatee ishiin lakkan immoo beeku. Guys, nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa qabdu waan nagaan qaba galata Rabbii bakka jirtanitti nageenya Rabbii isiniif haa walitti hunduma keessaniifuu egaa sanarraa badeen jira guyyaa kaleessaa tokko haalli naaf hin mijannee anis immoo waan tokko sirreessuudhaaf jedhee raawwadhee asiif achi deemaa ture. Egaa raasiin hin jirtu baanee jirra jechuudha. Olii gad deematii jirra mucaa keenya baattanneeti. Olmaa gad deemaa jira jechuudha. Ijoolleen kan qollee guyyaa kaleessa mana barumsaa turanii har'a immoo ijoolleen koo mana jiranii jechuudha. Garuu mucaan kun koo ispoortii deemee jiran jiru amma ijoollee isaan kaantu jira maleedha. Innaa gaafii garaagaraa naaf dhiyeessanii jiru jechuudha isaan illeedha. Ati bakka maal gochiisa faana rakkatta maaliifii bakka dhiisii nuti suma birrijjiniin jiraanna waan fedhe yoo jedhe waan fedhe yoo godhe kalaas bakka dhiisii isaan faana isa faana rakkatiniiti naan jechaati jiru. Ani immoo guyyaa kaleessaa achi mana obboleettii isaallee dhaqee viidiyoolee waraabeetiin ture silkii siistarii irratti waraabamee jira. Isiniif hin gallakkisa barbaadan jechuudha. Achi ishii bilarree dhaqee waan jiru hundumaa ishiitti haasa'ee bakka ishii nanumaa gochuu hin danda'uun dadhabeetiin jira itti meetiin jira kana duras namnis taa'eetii isinii dubbateetii jira waa meeqatu jira wanti meeqa dubbatame wanti meeqa godhame kanarra uumaa wanti godhan hin jiru. Ijoolleen nagaa haa taatu ati nagaa keetiin ijoollee kee faana jiraadhu garuu isa si sodaachisu isa maal jedhu seeratti beeksisinaan jette. Anis bakka gara seeratti beeksisuun qaba kanan jedhuun yaadee har'a sanbata waan ta'eef himannaa nama himachuudhaaf yookiin immoo seeratti nama intini jechuudhaaf yoo gamteen isa humnaa wayii taate malee isa akkana wal himannaa seerarratti wal intini jechuu hin jiru jechuudha. Har'as borus hin jiru. Sababa kana ta'eefin isa dhiisee egaa guyyaa sanyoo jechuudha hojjaa duraa waan hundumaafuu kana asitti wanta dhufu hin beeku rabbi na eeguti. Egaa akka inni godhataa jirutti waan inni jiru kana waan inni gochaa jiru kana hundumaa dirqama gara seeratti deemee seeratti beeksisuun qaba jechuudha. Maaliifini har'aanii egaa akkuma ofii kooti asitti taa'ee raawwadhee maalla godhachis jedhee raawwadhee ofiintinii dhufu kana dhiirri hin beekamu akka barbaade gochuu danda'a akka barbaade ta'a waan ta'eefi. Kanaafuu afaaniin jecha afaaniin jedhame kuni gochaanis godhamuu danda'a waan ta'eef dirqama seerri beekuu qaba kan jedhame namoonni baay'een hiriyoonni kan kollee gara keessatti dhufanii warri na dubbisaa jiranii gara seeratti beeksisii hin taa'iniiti akkasitti ofirratti taa'uun kan keessarree miti seerri siifaa beeku seeratti beeksifadhu lubbuun namaa qaldii miti jedhanii raawwatanii namoonni baay'een kan dubbatanii jiru jechuudha. Anis kanuma kana laalee obboleettillee dhaqee itti mee haati silaa duraaniyyuu hin beekte jechuudha. Dhuftee turte na bira hin beektanii ala tokko isinitti himeen ture haati isaallee dhuftee maal jedhee isinitti himee sanan ture. Dhuftee na laaltee turte jechuudha dhugaa rabbi jechuudha. Waan hunda guuttattee raawwattee dhuftee na laaltee kun akkuma viidiyoo asirratti argaatii jirtan jechuudha. Wanni ishiin fiddee dhufin hin jiru. Akkuma nama bakka qumna garuma nama cidha mana namaa deemutti jechuudha cuukkoo nambisne wanti si nambiste takkallee hin jiru jechuudha dhuftee naan alaalte innaa sana inni mana iyyuu hin jiru jechuudha innaa si dhuftu sana mana hin jiru isiidha maal jenneen innaa sana lollaaga kanaas akkasitti walitti dubbanneen jiru gubbuma gubbaadhaan waan hundumaa dhagaati nan jira waan ta'eef itti nimne jechuudha kana jedhee maaliif isaa walitti nu waraarsanii deeman jechuudha sagizee duraanii walitti nu waraarsanii waan ta'eef isa ammaa immoo itti nimne jechuudha gizee ishiin dhuftee na laalte sana haati isaanii itti nimne jechuudha hin beektanii dhadhaa dirasii jechuudha dhadhaa dirasii achii naaf ergani dhugaa waaqaa jechuudha isaantu bitee naaf erge kanaaf iyyuu jechuudha kana hundumaa anamma itti nimne innaa dhufanii na laalanii galanii nagaadhumaan deebi'anii deemanii garuu ilmoo isaanii faana waliin argine jechuudha inni asin turre innaa sana hojiidhaaf karaa biraa deeme jenneen jechuudha isaaniin inni garuu biyyuma kana keessa jiraate raawwate haadha isaallee osoo ijaan hin argin jechuudha haati isaallee na laalcha dhufanii osoo ijaan hin argin deebi'aniitii deeman jechuudha. Egaa dheengadda sagalee isaa keessatti gara biyya biraa deemee jedheeti kan naasaati ture garuu asuma keessa jiraatatii ture jechuudha. Ergi kun gaaf sanaatii silkiidhumaan natti caffara malee silkiidhumaan isa waan ta'e godhata malee
achi as deebi'ee raawwatee eessa jiru ijoolleen koo maaltu jira maaltu ta'e maayidhaan jiraatu jedhee raawwatee dubbatee hin beeku jechuudha. Achumaan hin be'e jechuudha fi deemee innaa kanaafiyyuu ani immoo waan jiru obboleettii isaatti sirriitti godhee kaleessa dhaqee mana mashii dhaqee raawwadhee itti mee bakka ishiinis waan hin godhu tokkollee hin qabu maal gochuu hin danda'a bakka anumaa dadhabeen jira itti meetiin hin jira amma hin danda'e itti meetiin hin jira amma hin danda'e gorseen jira namnis taa'ee isinii dubbateeti jira erga waliif hin taane homaa gochuu hin dandeessu bakka dhiisinaan jette siinillee jechuudha dhiisi maal gootaa rakkattanaan jette bakka nanni isa wanti hin godhu maaltu jira cirraash intalittii surmayyuu bilbiluma isiitu fudhattee raawwattee ishiidhuma irrattuu bilbilaa turte jechuudha. Achi sirratti bilbilaati turte. Ani garuu waan irratti bilbilee waan irratti barreesse anaaf hin deebistu siminaan jette anatti hin deebistu dubbii tokko natti hin deebistu jechuudha. Kana sana naan hin jettu garuu isii irratti bilbilaati turte. Sobdee nama biraa fakkeessitee raawwate ejeensiidhaa dawwalaa jirra maal jedhanii raawwataniit isii irratti bilbiluu jechuudha. Eenyu barbaannaa ishii barbaanna maqaatiidhaanii raawwataniit intala inni fuudhee wajjin jiraataa jiru kana jechuudha ishii barbaanna. Ejeensi irraa si dawwalaa jirra ishii barbaanna naan jedhu jette ishii namannaa dubbattu jechuudha. Innaa kun hundinuu maal inni kana gochuun isaanii ana maatii faana walitti nana gochuudha. Ani garuu isa faana gargar ba'ee jedhee isa faana walloli jedhee isa faana wanti hundiyuu intini ta'e jedhee raawwadhe ani maatii faana gargar hin ba'u jechuudha. Sababni isaa maanni ilmoo isaanii of harkaa qaba waan ta'eef jechuudha. Innaa kanaafiyyuu waanuma fedhellee yoo godhe waanuma fedhellee yoo ta'e ani isarraa illee gargar baanee isarraa illee walirraa cinne maatiidhaan gargar hin cinne jechuudha. Maatii akkuma maatii kootiitti akkuma haadha koof akkuma abbaa kootii akkuma duratti isaan kabajuttiin ammallee kabaja. Akkuma isaan faana innaa duraanii isaan faana jiraadhuun ammallee faana jiraadha jechuudha. Isatu deeme malee ani maatii kan koo ammas gargar irraan ba'u ani maatii koo irraan fagaadhu jechuudha. Ammas garuu wanti isaan godhaatii jiranii akkan ani maatii faana walitti bu'u jechuudha. Akkan ani maatii faana walitti bu'u gochaatii jiran. Innaa waan akkasiitu jiran isiniin jedha kabajamtoota hordoftoota kan koo'ee keessa darbanii ofirra darbanii jechuudha hanga maatii bira qaqqabsiisutti ga'aatii jiru jechuudha. Jarri kuni amma otoo isii amma irratti dawwalanii fi isiidhaan akka waan kun isiin quba qabaattu akka waan isiin isii faana wal beektu akkas fakkeessanii jechuudha irratti dawwalanii. Guyyaa tokko samoonni mana ni dayeetii jiru sana oduma ni dayeetii jiru asitti ishiin dhuftee raawwattee na gargaaraa turte asitti dhugaa waaqaa jechuudha. Ji'a tokko guutuu amma siistariin koo dhuftutti erga siistariin dhufteedha malee isaan amma tokko kan achitti narraa hintini jedhani ji'a tokko guutuu jechuudha dhugaa waan nama akkanaas namaaf haa kennu ji'a tokko guutuu osoo na biraa hin hafin achi jechuudha ganama mana isiitii baatee ijoollee isii mana barumsaatti geessitee raawwatte ganamaan baatee dhuftee na biraa turte jechuudha. Namni na biraan turreeyyuudha. Ijoolleen kan koo hundi isaanii mana barumsaa deemu na dhuftee na bira turte erchuma siistariin kan kooyyuu hin dhufte erga siistariin dhufte illee ji'a tokko guutuu otoo na biraan hafin jechuudha. Obboleettiin isaa na wajjin turte jechuudha. Nama amma kana na faana dadhabe nama amma kana akkasitti naaf ta'e akka obboleettii kooti naaf ta'e ani odoo isaa wanna fedhe godhaniiyyuu odoo waan fedhe isaan jedhanii otoo waan fedhe isaan ta'aniiyyuu ani isaan irraa gargar hin ba'u jechuudha. Osoo wanna fedhe ta'e inni bahee miti sila isaarraa gargar ba'a malee isaan akka barbaade ta'e raawwatee akka barbaade ta'a malee jireenya kan koof kan isaattuyyuu gargar diigamee hafa malee ani maatirraa gargar hin ba'u jedhu waan fedhe ta'e gara maatii isaaniitti warraatinis ta'e ishee as jirtu obboleettii isaatiinis ta'e jechuudha. Soo sila kana ta'eefuu isin garri isaan ittiin deemaa jiranii maatii faana walitti na buusuudhaaf. Ani ammoo waan fedhe yoo ta'e waan fedhe yoo godhe ani maatiin hin beeku waan hundumaa waan ta'eef ani maatirraa akka itti gargar ba'u takka illee hin qabu. Hin beekan isaan jechuudha rakkoo isaanii. Kanaaf waan akkasitti jira intalittiin soqolattuu jechuudha dhugaa waaqa jiraataa soqolattuu jechuudha soqolattuu kan wanna takka irraan gorre. Amma maal jettee raawwattee nama ishiitti bilbilchiiste be. Ishiitti nama bilbilchiiste jechuudha. Otuma ishiin as jirtu guyyaa tokko samoonuma sana da'ee guyyaa shanaffaa qomoo waan ta'e otoo ishiin as jirtu irratti bilbilchiisan eenyu barbaadna innaan ishiin barbaada niititti maqaa dhaanii raawwatanii ishiin barbaada. Eenyu maqaa isaa dhaanii raawwatanii inni eessa dhaqee isa barbaadne. Ilaa waanuma ajaa'ibaa kana jechuudha. Ammas gaafa sana akka carraa ta'ee raawwatee ishiin lakkan immoo beeku itti as jirtii turte naatee turte ani wanuma tokko iyyuu yaanne beektani ishiin immoo kakaatte dhugaa waaqaani kana dura waan namni beeku tokko illee hin jiru ana beekaa akkasuma godhaatii jiran jettee raawwattee kakatte jechuudha obboleettiin isaa. Ammas ergasii dhiyoo kana
ishii barbaadanii irratti dawalan jette. Ishii ani yoo ofii isaaniitii isaan ba'anii akka barbaadan ta'ani anoo dhiiseen jira maatii faana walitti dhanaquudhaa deemu. Akka waan nama kun ishiin walitti akka ishiin walitti fidaa jirtu ishiin akka waan iccitii beektu akkanan akkas jedhu jedhanii raawwatanii ishii irratti dawalu jechuudha. Kana የመጨረሻ ባለጌ ጩለታን ዘላዘሩ ሩፈቲ በቀፈቹ ሩፈቲ ፈንፈቹ ሩፈቲ በንተኒ አችመት ደምተኒ ፈንፈተኒ አችመት ደምተኒ በነተኒ ማለፍ ነመ ወዲት ነጡ ማነመ ወዲት ነጡ ከን ከሰኑ ገራማ ሞ ማቲፋን ወዲት ነነቁ ዳካተኒ ገራ ማቲት ዱፍተኒ አመሞ